بسم الله الرحمن الرحيم كرور ربي وعند جعلم keenya karoora jireenyaa ni qabna barumsa xumurree eebbifamne dalagaa qabanne mana jaarranne ilmaan horree jiruu qananii jiraachuu karoorfannee jirra maasha Allah tun karoora gaariidha karoorfachuun karaa ittiin milkaa'uun keessaa isa tokko garuu eega karoorfannee sochii eegalleen booda yoo karoorri keenya nu harkaa fashale abdii kutachuu fi yaadaaniif dhamaasuunis amala hedduu keenyaati rabbiin keenya qur'aana isaatiin akkana nuun ja'a waan isiniif irra caalu jibbitanii waan isiniif hamaate ammoo jaalattan rabbiin ni beeka isin garuu hin beeytan suuratul baqaraa suuraa lammaffaa aayaa 216 seenaa hayyuun keenya jaalatamaan Dr. Zaakir Naayik yeroo tokko waltajjii irratti dubbate isin haa yaadachiisnu namichaatu xayyaaraan gara biyya biraa imaluudhaaf tikeeta muratee waa hunda xumuree guyyaa baallamaa eeggachaa ture guyyaan baallamaa geenyaan makiinaa yaabbatee gara dirree xayyaaraa deemuu eegale konkolaataan karaarra guutuudha hanga konkolaataan hundi jalaa dabree kan isaa dirree xayyaaraa gahutti sa'aan duruun kutte xayyaarris ummata yeroo kabajii achitti argame fe'atee dabre carraan qabu gara manaa deebi'uu waan ta'eef ofirra garagale namichi dallansuu waan ta'uu dhabee osuma mana isaa keessa taa'ee TV ilaaluu xayyaarri silaa inni ittiin imalu sun qilleensa gubbaa kufee caccabee namoonni keessa jiranis hundi dhuman jechuu TV irratti arge dallansuun daqiiqaawwan muraasa dura isa dhamaasaa turte amma gammachuutti jijjiirramte seenaa tanarraa waan guddaa baranna yoo karoorri nuti karoorfanne nu jalaa fashalaawe rabbiitu nuun hin fedhini jennee caaltu akka nuuf kannu isa kadhachuu qabna malee wanti nuti karoorsine nuuf ta'uu dhabuun abdii nu kutachiisuu hin qabdu jechuudha nabiyyi Allah Yusuf alayhi salaam obboleewwan waliin dhalate isatti hinaafanii boollatti isa darban hinaaffaan daangaa dabarte obboleessa hojii dhalatanittis garaa nama jabeessiti jaalala abbaan isaanii nabi Yusuf hin jaalatutti hinaafanii boollatti isa darbuuf karoorsan karoorri isaaniis yeroo isaaniif milkaa'e boollatti gatan garuu rabbiin karoora biroo qopheessee jira murni daldalaa bishaan boollaa baafachuuf gama boolla sanii dhufe nabi Yusufiin boolla keessaa baase seenaan nabi Yusuf kun yoo jalqaba isaa laalan hammeenya fakkaata garuu booddeen isaa milkii ajaa'ibaatiin golabama haati nabiyyi Allah Isaa alayhi salaam Maryam abbaa warraa malee ulfooytee kophaa bakka namni tokkollee hin jirretti daa'ima dhaltee gara ummata isii deebite nama xiinxalee ilaaleef wanti kunis qormaata guddaan guutamee jira jaarsa malee ulfaa'uun bara qaanyii tahetti rabbiin akka ulfooytu itti murteesse isiinis ajaja rabbii isii qeebaltee irratti obsite rabbiin guddaan xumura irratti wayita namni hundi zinaan isii himu daa'imni reef dhalate kun dubbatee akka isii qulqulleessu godhe nabiyyi Allah Yunus alayhi salaam doonii irraa darbamee qurxummiin liqinfameera nabi Ibraahim alayhi salaam ibiddatti darbameera ergamaan keenya jaalatamaan nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam haadha warraa isaanii akkaan isaan gargaaraa turte haadha teenya Khadijaa radiyallahu anhaa of biraa dhabanii hedduu dararamanii turan waan kana hunda boodaan karoorri rabbii waan jirtuuf xumurri isaa gammachuu fi milkii ta'e kanaafuu nuti hunduu waan nu mudatu hunda rabbii keenya irratti hirkatuun bira dabruu aadaa godhatuu qabna meeqii isaa bara durii mudatte takka isinii haa qoodnu bara durii mootii Israa'el tokkootu ilmaan hedduu qabaachuu ture ilmaan isaa hundi gaafa gurguddatanii dargaggooman huccuu masara mootummaa keessatti uffatan kan faaya adda addaatiin calaqqisee bareeduuf irraa mulqanii huccuu ummanni biyyaa uffatu uffatanii masara mootichaa irraa bahan achi booda gaara naannoo sanitti argamu gubbaa bahanii rabbii isaanii gabbaran hundi isaanii jiruu tanarratti cichan mootichi dubbiin tun hedduu isa yaachiste yoo ilmaan isaa hundi jireenya duniyaa jibbanii jireenya akhiraa filatan namni mootummaa isaa dhaalu nama biroo ta'uuf deema inninis umriin manguddummaatti dhiyaatee jira sababa kanaaf ministeerotaa fi gorsitoota ofitti waamee ani ilma kiyya kananiin jaaladha dullumtiis natti dhufaa jirti ilmaan kiyya irraa namni na biratti hafi gurbaa kiyya kana qofa innis yoo deemee obboleeyyan isaatti makame aangoon nama biroo harka seenuu danda'a kanaafuu osuma umrii ijoollummaa kanarra jiru fuudhaa deemaa bakka namaa waliin arginetti naaf guddisa jireenya addunyaa tana akka jaalatu godha achi booda gaafa nan du'e mootii keessan taajee ajajeem gorsitoonni isaatiis ajaja mootichaa dalagaarra oolchuu jalqaban lafa akkaan bal'aa ta'e filatanii eega dalleetti ijaaraniin booda qananii dachii tanarra jiru hunda akka argatu godhan hanga gaafa guddatee of beekutti osoo wanti takkallee irraan irratiin dallayaan marfamee qananii keessatti guddate gaafa guddatee nama guddaa ta'u yaanni biraa sammuu isaa keessa deddeemuu jalqabe namni kun jireenya qananii keessa ture wanti irraa irratiin jiru haa ta'u malee wanti yeroo hunda argaa guddate waan wal fakkaateef amma yaada biraa keessa seene
Khaadimtoota isaa ifitti yaamee dallee kanaan duuba jireenyi biraa kan kiyyaa waliin fakkaannee jiraachuun oolu dallee kana keessaa na baasa ala na daawwachiisaa je'ee gaafate. Khaadimtoonni isaatiis dallee kanaan duuba wanti takkallee hin jiru ja'aniin namichis waan biraa waan hin beeyneef waan isaan je'an fudhatee jireenya itti fufe. Yeroo muraasa booda ammaas deebisee dallee kana keessaa na baasa waan ala jiru natti mul'isaa je'ee gaafate. Yeroo kanas warri isa guddise deebisuma duraan kannan ammaas deebisaniif wayita kana garuu gurbaan callisuun barbaanne dallee kana keessaa bahuun barbaada je'ee cinqe. Ilma mootii waan ta'eef ajaja isaa diduu hin danda'an. Kanaafuu dhimmicha mootichatti himan. Mootichis nuti homaa godhuu hin dandeenyu eega barbaade irraa banaa baasa nuti waan barbaanne hawwuu ni dandeenya garuu rabbi waan ofiin fedhe dalaga je'ee ilma isaa dallee keessaa akka baasan hayyame. Warri guddisees dalleetti deebi'anii hulaarraa banan. Ilmi mootichaa kun dallee irraa bahee yeroo duraatiif waan dallee isaatiin ala jiru arge. Wanti hundi haaroo itti ta'e. Khaadimtoonni isaa isa jala deemaa waan inni barbaadu hunda godhaniif osuma karaarra deemanii nama haalaan dhukkubsatee karaarra ciisutti dhufan. Hogguu kana ilmi mootichaa namni kun maal ta'ee karaarra ciisa je'ee gaafate. Ni dhukkubsate ja'anii deebisaa kannaniif. Nama hundaatu dhukkubsata moo namoota muraasa qofaatu dhukkubsata jechuun irra deebi'ee gaafate. Namoota rabbiin itti qadare qofaatu dhukkubsata ja'anii deebisaniif. Namoonni kuuwwan kan hin dhukkubsanne oo akka dhukkubni itti dhufu beekaniif eegammoo moo namuu dhukkubni na qabuu mala jechaa sodaataa jiraata je'ee gaafate. Namuu dhukkubanuma sodaata. Namoonni dhukkubsata gaafa rabbiin itti fide ja'anii deebisaniif. Aniin akkanatti namoota hedduun eegumsi godhamuufis moo je'ee gaafate. Eeyyeen atilleen yoo rabbiin sitti fide ni dhukkubsatta ja'anii deebisaniif. Haala kanaan eega namoota rakkoo garagaraa keessa jiran hedduu bira dabran booda xumura irratti nama du'ee sireen baadhatanii gara awwaalaa deemanii jiranitti dhufan. Kuni hoo maali je'ee gaafate. Inni waa'ee du'aa tana dura takkaa dhagee sargees hin beeku. Nama du'e ja'anii deebisaniif. Ka'ii taa'ii ja'an je'ee khaadimtoota gaafate. Akka ka'uu hin dandeenyetti himan. Hayyee akka dubbatu godha je'eetti hime. Dubbachuus akka hin dandeenyetti himnaan haalli kun nama hunda tuqamoo namoota muraasa qofatu waan kana mudata je'ee gaafate. Xumurri nama hundaatuu kana sodaatee jalaa dheessuus kan osoo hin sodaatiin qophaa'ee eeguus jalaan ba'u ja'anii deebisaniif. Hogguu kana ilmi mootichaa hedduu dallanee wanti na dho'isaa turtan isa kana osoo silaa dallee san keessaa ba'uu baadhe qophii takka malee wanti kun natti dhufa amma booda isin na to'achuu hin dandeessan na jalaa hiiqaa je'ee biraa garagalee. Achi booda khaadimtoonni isaa qabanii abbaa bira geessanii waan mudate hunda sitti himnaan gadi dhiisaa haa deemu nuti waan barbaanne hawwuu ni dandeenya garuu rabbiin waan ofiin fedhe dalaga isiniin hin jenne gadi dhiisaa haa deemu isa dhorkuun hin danda'amu je'ee ajaje. Haala kanaan karoorri isaa fashaltee karoorri rabbii galma geesse. Abbaan namichaa waan hedduu karoorfatee ilma isaa akka ofii barbaadutti guddisuuf yaalee jira. Tattaaffiin dillitunis karoora rabbii jallisuu hin dandeenye. Qindoominni addunyaa tanaa hundi ayyama rabbii guddaa jala yaati. Kana jechuun garuu usnee teenyee waan rabbiin fidu eeguu qabna jechuu miti. Waan karoorfachuu qabnu hunda karaa halaal irratti karoorfachuun karoora keenya san ammoo bakkaan ga'uuf socho'uun dirqama nama hundaati. Wanti karoorfanne sun milkaa'uu dhabuu danda'a. Yeroo kana ammoo dallanuu osoo hin taane waan rabbiin fedheetu ta'e jennee fudhachuu qabna. Nama murtii rabbii fudhatee duniyaa fi akhirattis milkaa'uu nu haa taasisu jechaa qophii har'aa tanumaan goolabna. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.